amma mucee jechaa hokkofluu isaanii malee waan isaan ja'anillee beeku baatu dila isaan haasawan kana haxuphii takka malee caqasaa tureeti ijarraa achi fagaachuu isaanii garraan bilchaatee jee guyyaa waariyootiis Haamidoo qalacaatiin horofa baanee. Horofa keessa dhaabbatee ijaan bakka jarrirraa ka'esan daawwachaa yaadaan if keessatti gayyuusuu malee hin dhagayuuyyaan. Haamidoo jeen ammaas lama dayuuyyaan ammaas xiqqo dhibaaweeti. Jee Haamidoon akka nama amma hirribaa dammaquu tokkotti ni hofle yuuyyaanis haala isaa arkee. Maal jette? Jeen Haamidoon haarayatti. Bilchaatee insiin jee boo horofni. Jeen yuuyyaan kokkoflaa. Badayuuyyaa je'eeti. Akkas hin jenneeti. Jeen ammaas Haamidoon tan yuuyyaan gaafatu dhiisee tan itti dhaabbattu gaafachuudhaaf. Hayyee. Jeen yuuyyaanis waan inni baanu san dhagayuudhaaf ariifachaa. Ammaas xiqqo dhibaaweeti. Mee wahiin si gaafadhaati. Amma nutii kun maalis laa? Jeen Haamidoon. Nutii kun maali? Yuuyyaanis deebisee. Maali mee nutii kun amma? Haamidoonis. Nama ha. Yuuyyaatu deebisaafi. Nama akkam? Haamidoon ammaas. Nama akkami? Yuuyyaanis deebisee. Maal si fakkaatame? Haamidoon. Hangaa Oromottiin if beeka. Yuuyyaadha. Siin gallee bar yuuyyaa. Jeen Haamidoon. Aha. Je'eeti. Maqaa jarri nuu baase san baanteeti. Jeefirraa yuuyyaan arraata jijjiiree takka namaatu nama arrabsaa ta lamadaa abbaatu if arrabsaa tan jettu keessa dhufnaan. Ta maqaa barqacaca. Hoggaa Haamidoon ju'uun. Moo amaaroynee jechuu keeti mataskaana maraynaan. Jeen ammaas yuuyyaan hamtuun tanaa olii tam akka taate if gaafachaa. Waa tanaasii miti yaaboo tana dhibde'an. Je'eeti. Dhagaysiifiin hima. Jeen if maddii mimil'achaa. Ammaas xiqqo useeti. Jaalattuu jibbituu amantuu amanu baattuu nutii kun amma gabra laal. Jeen Haamidoon anaannachaa. Ajaa'ibuu daran isaa. Baasuma jechaa sesseequ arkeeti. Hin kofliyyaayuyya. Jeen Haamidoon dilas mufachuu baatus jabo tuffachaa. Itti aanseeti. Aan durbeeytaa gabra maanan kana. Uumaa akka namaatti ijaa fi gurra qabdu. Ta miila lamaan yaatu. Ta nyaattee dhuydu ta'uusii wallaalee osoon ta'in. Bani aadamin see'u. Je'e Haamidoon. Ammaas kofleeti. Waan akkamiif teessa dubbate. Je'een yuuyyaanis osoo Haamidoo ajaa'ibuu gabra baanee. Eelaal an dur uumaa dalaydeen ifanne. Ta baadhatteen dadhabne. Ta dhaanan hin laalanne. Ta harkattu nyaattu. Ta dhabduus hin beeloyne. Ta miidhamtuus maaliif narroorrifta jettees hin gaafanne. Tan ajjeeftullee itti hin gaafatamne. Meeshaa ruhii qabdu. Ta dubbattu. Ta maallaqa keetiin bittee gurgurtu. Tan rabbiin akkuma beeyladaa kanatti namaan qananiisuudhaaf uume. Eeta isaaf jecha yakka dhiisi. Diliinuu namarratti lakkaawamne. Ni ose Haamidoon hammana je'ee. Cal je'eeti Haamiduma dur beeku kana akka waan amma arkeetti dhab je'ee daawwachuu seene yuuyyaanis dubbiin keessa gaddeemtee. Akkas na fakkaataan je'an dur. Je'e Haamidoon eega jaba usee booda hafuura dheeraa tokko hafuurfachaa. Eebar je'eeti. Bilisa jechuun waa bani aadam ta'uu qofaa miti. Nama kabajaa fi ulfina ganama duraa rabbii wajjiin uume san qabu. Khalafasaa daangeeffatee biyya ifii yaamee maqaa isaatiin irraa owwaatu. Heera isaa tumatee bokkuu isaa filachaa seera isaatiin bulu. Kan aadaa isaatiin boonee hooda isaatiin waaqeeffachaa eenyummaa isaatiin boonee jiraatu. Kan gag godhatu dachiisaa ol godhatu waaqa isaa abdachaatii fi bobba'u hujiisaa galus bultiisaa duskachaa osoo namuu taligaatti hin dhoyne xiqqoosaa gulantaa isaa irratti guddoo biraatis biyyaa wajjiin caayasaa jalatti ifii muree murteeffatu. Kan waaqa isaa sodaachaa seera isaatiis kabajee bulu. Kan ammoo roorrisuun baddini
roorrifamuu dhiisii osoo ifin bir'anne mataa ol qabatee jiraatu kan afaan isaatiin dubbatee afaanuma isaatiin itti dubbatan hamulqee muudu ifiifis filamuu ka danda'u hameedhicha wal moggaasee miraaza ol baasu eeka tolchuus hujii isaatiin itti faarfame balleessullee heeruma isaatiin itti akkamu walumaa galattu qal'atullee mirga isaa osoo gad hin dhiifne ifii beekkatee if tahee jiraatu jechuudha. Je'e Yuuyyaanis Haamidoo daran yaadaan fagaatee. Gaafa nagaa nuti kun maal jettaree amma? Je'een Haamidoon deebisee. Gabra'e dhuga baanta. Je'een Yuuyyaanis. Gabrummaallee tarrachaantu sanka. Haamidoodha. Habitii sanbar hamma tokko al oolanii gurguratanii tanan ajaa'ibdu tan oborraa akka jirtutti lafa isiitii wajjiin booji'anii bitan. Yuuyyaan. Oborraa xiqqoo tanaaf oxaati. Ituun bal'oonoo tanu dura cabxe. Haamidoodha. Waan sanitti arsii cabseetuu gama ituu dhufeemi. Yuuyyaadha. Arsii duraas bar salaalee cabseeti as tarkaanfateemi. Akka himanitti bar wallorraa hamma booranaatti madda walaabuurraa kaasi huunno hamma makkanniisa raayyaatti gibee fi leeqaas ittuma idayi maaltu hafeef jetteeti. Haamidoon. Amma odaa shanan irraa hamtu hafe jetteeti eega bultum cabse hammuma afran qalloo kana taate male. Yuuyyaadha. Yaw. Je'e Haamidoon dubbii tuffachuu isaati fakkaatti. Waan saniittillee akkaan taatu akka maleen taatu eega lafa oromtichaa danuu tanaaf booda aanse hammi kun Je'e Yuuyyaanis arraata isaa rarraasee hambisullee yaada Haamidoo qooddachaa. Bar namtichaatu shuuroon tun maal taate jennaaniin duuba isiin tun daakkittiis ni hafte marqattiis ni hafte duuba daranuu jiidha dhabaatu bakka haqee jeejan. Je'e Haamidoon ammaas silaa hidha taate malee silaa dubbiin ammaan dura nurraa haftee jechuu isaati fakkaatti. Gaafa jarri weerara jalqabu osoo bakka takkaa itti duulanii tun hundinuun dhuftuu jechuu fedheeti Haamidoon. Hammanumatti jechaa horofa dubbiffachuu seenee Yuuyyaan haafurfannoo mirqaana hujii osoo hin ta'in mallattoo ta'uu si'itisuusiin akka osu itti himuudhaaf manni dhimmisuu hubatee hoggaa if booda garagalu walda gabree akka nama boowliin mudditeetti hombortaa waliin dhawaa miila fuudhu arkeeti rifate Haamidoonis dubbii akka torbaan dabreetu mudate seehee. Torbaan dabre osuma bakka mataskaanatti jaarutti jiran tanaa biyyee maraggii qotu jiraniiti dimii qawwee dhagayanii hoggaa ol godhatan ashkarticha qawwee lamaan deemu hatakka fannifatee taaniin jibroo muudeefaa gombisu harkan isaanuma biratti. Akka eegas odeeffatanitti torbaan dabre ashkaroonni lama ashiitaa boqqolloo hara waaccachuudhaaf orraa irratti mudhii buleerraa ka'aniiti laga hiyyoo bu'an. Ooyiruu boqqolloo bareedduu qabdu filataniiti suleedhaa fi jibroodhaan ciraa je'anii ifiifis ijaan jara to'achaa ooyiruu keessa osoo yaa'anii abbaa ooyiruu kan ooyiruma isaa hatachuudhaaf soqaarraa ol dhufe arkan. Ashiitaa inni ceekurraa qabu wajjiin cafaqaa maddi baasaniiti jaartii namtichaa ta'ooyiruu maddiidhaa waywaachaa harka facaaftuu garraan tokko jaarsa biratti hafee huun gama isii qaceele qabuudhaaf. Qabamuu daran gudeedamuu isii hubannaan kanuma isa biratti hafe kanatti utaaleeti jaarsi humnaas ni qaba laqaaqee qawweerraa fuudhee akkatti dhukaasullee beeku baatu gama afaanii qabatee gama sadafiitiin akka jawweetti cafaqee qoomuu isaa garraan qawwee darbee baafate achumaan sun namtichi daalachaa godaanaa raaree laxeedhaati maqaan isaa. Sagaggaaltichinis jaarsi isii hiriyaa isaa qoomee baafachuu garraan jaartii achumatti ajjeeseeti reefa ashkarticha du'ee sulee fi jibroo baadhachiisee ifii qawwee lamaan fannifatee eega mudhii bulee dhufan booda jara gatee awwaalaa je'een yuuyyaafaadhaan. Dubbii akkasiisantu mudatee seeyaniiti akka jabaarifatan Haamidoonfaanis ar'a nutti aara bahuun oolan tan jettu yaachifte. Wanni walda gabreen batachuuf ammoo tana osoon tahin
waan eega reefuu bakka tattaanii haasawuu turanirraa yaamamanii gama daasaa dacha'an booda isaan mudateetu akka jabaa aarse isaa fi Raas Mokonninis. Waan biraa osoo hin ta'in namticha torbaan dabre gamaa daree biyyoo ergameetu deebi'e. Hoggaa dura namtichi luf itti ol ju'u gammadaniiti. Taamasgaan Je'e Walda Gabreen namtichi inni ajjeesuullee baatan achitti hambisuun oolan jechaa ture nagaan deebi'uu isaa agarraan. maal hafe? Je'e Raas Mokonninis dhufa namtichaa daran eega dhufe daree bassaasee odeeffannoo gaarii akka fidu abdachaa. Nagaan deebi'uu caalaa goftoota isaa hafuula bareedaadhaan isa simatu garraan daran gammadeeti conqol je'ee sujuudee fi namtichinis goobaan galuu isaatiifis badhaasni furdaan akka isa eeggatu abdachaa. Hoggaa ol godhatu ammoo fuula jaraa akka wahiitti golgolaawaa deemu arkeeti dubbachuulleen baddini akka cilaalluu mataa keessa libsaniitti if keessa deebi'uu mudate namtichi. Badhaasan baddini galatallee dhabuun isaa jabo aarsitullee akkasumaanuu mufachuu dhiisi sheena'uun isaatuu akka irratti hin beekamne tattaafachaa. Tanaa fi tana jidduudha. Dajjaazmaach Je'e Raas Mokonnin Walda Gabree baane. Itti aanseeti. Gana maal jechuu isaatiya? Je'e ammaas namticha baanee isa osoon tahin gingilii inni fannifatee dhaabbatuun daawwachaa. Haraa deebi'uun isaa dhaquu sodaateeti iyyo ja'amees turee dhufuun isaa ammoo shakkii biraa keessatti uumteeti. Kan nagarramu ko? Je'e Walda Gabreenis osoo fuula butuu nyaara waliin tuqee akka gaaf hoggaa aaree godhu sanitti osoo afaan tuuluu hidhii isaa wal habaabsee. Osoo Walda Gabreen gaafateetuun fixin garuu dubbiin galteetii fi gingilii fi xalayaa afaan arabaatiin katabamte takka waliin itti chilaate namtichi waan afaan isaa dubbatu osoon tahin waan hidhiin isaa fakkaattu daawwachaa. Dhugumattuu lakkuma dubbii alanfatuun osoo afaan tuuluu hidhii isaa tan jalaa taan biraas dabarseeti qibaaba ankalabni irra xiqqaate fakkeessee taa'ani lamaan walirratti. Dhaqee dhufuu isaa mirkaneeffannaan garuu isaan lachuu fuulli isaanii kan reefu burunqachaawaadhaa deeme sun hamma liphuu takkatti golgola saaqqachaadhaa dhufeeti. Hamma namni waraqaa dubbisuuf dhufuu tan gingilii deebitee gaafachuudhaaf. Shillimaati jaanhoo irraa ergameef inta qabbaluu jechuu isaati anta? Je'eni Raas Mokonnin namtichaan. Hoggaa geessu irraa fuudhuu isaaniitii fi hoggaa gaggeessan ammaas xalayaadhaa wajjiin deebisanii itti kennuu isaanii himeeti. Xaafiin irraa naqamuu malee amma waan keessa jiru ammoo akka hubatin ibseefi namtichinis. Mata lulan isaan lachuu haratti hiikii ilaaluu dhabuun isaa naamusa taachaa mirkaneessuudhaaf. Baneeti garuu rifje Walda Gabreen akka nama osoo ifirraan eegin dagaggamatti masqaa jawwee arkeetti. Mata lule Raas Mokonninis wanni gingilii keessaa ol dhalee tahuu garraan dhaamsa amiirtichaa galeefi. Akka gingiliin xaayituu tan xaafiidhaan dhayxee qondoodhaan deebite himtuttuu lola malee wanni nagayaan gabbaruudhaa akkan galin mirkaneeffachuu caalaa dilana tuffatamuun isaaniitis akka waan ol dhaleen osoon dhandhamin gubdee tokkotti osoo belbelchituuti. Eega xalayaan dubbifamte booda ammoo afaan malee keessaanii hamma reeffuu hanqachuu mudate. Heddumminaa fi gootummaa Oromoo malees waraanaa fi hidhannoo akkam qabaannaan tan jettuus daran yaachifte. Waa lama callaadha nuuf lachuu ililiidha jetti xalayaan amiirtichaa tan abbaa gadaa Wadaay Galmoo Hormoosoo maqaa dha'uudhaan Minilik lammeeffaatiif ergamte. Injifannuus balachuudha dhumnuus shahiidii jechuusaati haqa keenyaaf jecha. Hunda daran ammoo dhaamsa raabaati kan ol dhalee biraa itti tahe. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa hajuu ture dhaamsi Wadaay Galmootiis hangama amiirtichaatiin Minilikiif ergame.